ميغا شيخة أما جدودان gara miidiyaa amma irratti teenya haasa'u jirru kana jechuun gaaddisa islaamaa jechuudha. Gama gaaddisa islaamaatti dabarra mee jam'aa gaaddisa islaamaa kana warra hundeesse keessaa jam'aa kana gadhaa biratti maaltu isin kakaase? Jam'aa gaaddisa islaamaa bu'uureessuutti wanni nu kakaase hawaasni keenya diinis gartee ni jaalataa ammas ni barsiisa. Namni gizee gartee barnoonni heddummaate akkasuma khilaafaatu heddummaata. Kanaaf kana jidduu sheekotiin gaafa sanuun hedduu waan taateef jecha bakka sheekummaa tanaas waatu jijjiiraa mire khilaafa hedduu jira. Akka gartee namni kun kaan hin fedhu darasaan nagumaa waliin jirti. Ammoo sheekotiin argaa waliin feetu. Kana jidduutti gartee darasaan takka haraa isaanii qabattee nama baangaanitti yoo ati qaraate darasaa baangaanitti nu keessan seeniin siin jettu suma jirti. Akkasumatti gartee tuuni darasaa haraa lamaati ati nu keessan seeniin jettu suma jirti. Ammoo nuti gartee bakka hundatti akkuma tokkotti ilaalla. Sheekota hunda akkuma tokkotti ilaalla. Boodarra gartee maaltu nu keessa dhufe hawaasni keenya kuni nama gartee mataa walii qabatee akka hawaasaatti daawaa waan sheekotiin barsiisaa jirtu tana hojiirra oolchuu akkasuma ammallee shari'aan islaamaa gaa wanni hanga barana keessa wal jaaladha itti wal jibbaan tun isaa dhuftee hajuu waan kana agartee waa'ee daawaatii fi waa'ee wal jaalachuu irratti waa'ee tokkummaatii fi barnoota waan sadeen kanarratti eegalle akkasumatti duuba alhamdulillah waan san hundaa'u itti najjaane gaaddisa islaamaa ani naaf jiruutija yeroon jau hanga gartee namni itti laffa'ee waan takka guddisu itti laffa'ee hanga gartee inni hangana gahu akka gartee waan gama kiyyaan na laalchisuun hangana gahu akka namni gartee ijoollee takka itti laffa'ee guddisee gartee gizee isin bakka geesse irraa jaalatutti ani irraa jaaladha. Hangas takka na gammachiisa. Maaliif jennaan alhamdulillah akkuma isin beektan hawaasni keenya irra guddaan hawaasa keenya yeroo xiqqoof malee waliin deemuu hin danda'u. Uhuma takka illee keessattu illee waa'ee siyaasaatis laala ni arkitanii waa'ee diiniitis laala ni arkitanii waliin deemuu hin danda'u. Namnummaan afaan keenya kana dubbatu irra guddaa waan akkasittiif hin beeku. Yoo gartee nu hangi kun amma guyyaa tokko baallama qabannee cinaan hin dhufu cinaan boo jedhu sun hin dhufne bas boo yaajanii ana jee kutaa diigamte achumaan hanga suma si galtee ammoo warri gartee jammaa kana hundeeyse hanga arraan tanaa eega rabbiif jennee baallama walii seennee diin rabbii kana keessatti akka wal jalaa hin hafne waan dandeenyuun akka barsiifnu waan dandeenyu akka himnu hanga dandeenyetti hawaasa keenya kana gartee akka mataa walitti qabnu jennee eega gartee hundeessine takkaa gartee waan kanarraa nuti gaafa gartee osoo teessoo waa'ee kana qofa irratti teenyu akkamnatti irra oollee akkamnatti irra bullee subiin waazaananii subii salaannee itti deebinu faa qabna. Si galtee gizee amrii jajjabduun nu qabde osoo akkamnatti gartee teenyee asiriirraa teenyee osoma teenyee haasoynu مغرب سلانة تدبينه إشاعة سلانة تدبينه سوبي سلانة تدبينه قبل سيقوله دوبا أكستي ربين نجاسس الحمد لله حواس خنيف أك نيروبي تي بوا جدا قرتة جمعان كون بوس جيتي يادا خرا قرتة برنوتاتين خرا دعواتين هنگدن دنيتي وان حواس كون نمي خيستي تكا قرتة ترى دوبتي هركفت ننجرتو ما شاء الله مي قادسين إسلاما قافة درهم ديفا مساني سجنتان إني درا إتين حواستين جبه سجنتاتمي أماس إيجا قادسيني إيجا دابته أرانتنا أمتمي كجرا بركم لما في قرآني قرأ أماتي دابتشون قادساتي جولة خباتة بطل درون درو للدفع سامبو دغرتي نو تستربان لما فما تربان صدف فرت نو يامني ديني چومان ديمو توري
ونني حواسة تنجبه جمع ولد دفنيتي تكا أني قافسني كتاب سيرة حياة الصحابة صحابة تكا جمعة قبيسو تري برنامج guyyaatti sahaaba hika gartee sahaaba takkaan qopheessee guyyaa jummaa gizee walitti dhufne saniin dabarsa namni kaanis gorsa dabarsa kaan ammoo kitaaba gartee Sheekh Abdul Hafiz Falleen usuula salaasaa qaraasisuu ture gizee gartee guyyaa jummaa walitti dhufne jechuudha waan afachirraa fi du'aa godhanna sigalee akkasitti deemuu turre du'aa wal barsiisaa waan beeynu wal barsiisaa akkasuma maasoo gorsa waliif godhaa jechuudha. Boodarra gartee aboo waan kana gabbaafnee hawaasatti gartee yoo gadhoofnee hoo jennee wal mari'annee madarasaa anas khaas duuba mana kana duuba jiru kana madarasaa kanatti gaafa santiqashoo jidduun isaa tun bal'aa eegasii gartee karaa tolchina jennee kana walitti xiqqeessan maleedha. Asitti muhaadaraa ajaa'ibaa qopheessinee muhaadaraa san ittiin milkooynee akkasitti gartee nuuf akka konferensiitti immoo nuti nuuf sun muhaadaraan sun akkasitti gartee sanbooda akkasi gabbaane jechuudha. Bara 2010 dhumarratti. Almost amma amata 14 jechuudha. Amma turuu amata 14 jechuudha. Oh, mashallah. Gaaddisa Islaamaa eega ijaarame. Oh, mashallah. Tulime jama'aan takka yeroo gadhaabbatu amiira qaba, itti aanaa qaba, barreessaa qaba, akkasuma namoota gahee mataa isaa qaba. Mee isinoo gaafa sanii gaheen mataa keessanii maal ture? Gaheen teessan gaaddisa keessatti maal turte? Akka gaaddisni gadhaabbate irraanii gaafa sanii amiira nuun jaaniituma deemuu turre. Amiiraa tanaas bira maqaaf goone malee imaana nuti gaafa san qabnuuf imaanni amma dachii amma qabnu dachii samii beeka. Sigaltee haa ja'amu malee waan takka aangootti hin beeynu. Maqaaf haa jiraatu malee. Ani gaafa sanarraa gaafa dura gartee gaaddisni gadhaabbaturraa hanga bara 2016tti amiiraan ture. Amiiraan ture sanbooda ammallee deebi'eetiin barreessaa ture. Akkasuma ammallee barreessaallee gartee sanbooda ture. Sanbooda ammaan tana ammaaf itti gaafatamaa da'awaati ammaaf. Amiira da'awaati jechuudha. Masha Allah. Toleme dalagaa gaaddisaa keessaa hojii gaaddisni akkuma beekamu akkuma hawaasni keenyallee hin beeku gaaddisni durirraa jalqabee ila amma hojiilee gurguddoo hojiilee adda addaa dalagu jira. Hojii gaaddisni islaamaa dalagatan keessaa ta ati yeroo yaadatte akkasuma ammallee jama'aan gaaddisaa yeroo yaadate ittiin gammadu dalagaan ammallee yeroo yaadatan baga daline jettanii itti gammadan dalagatame. Dalagaan teenya keessaafuu afur turte ati gartee hanga shaniin deemti keessaa afur turte hanga gartee sadii afurii takka itti milkooynee jira. Tokkoffaa irratti waan beeynu wal barsiisuu haja'amu eega gaafa san eegalle hanga ammaatti nuti hundinuu gartee waan beeynu irratti barsiisota. Abba arba'ina beeku, abba quraana qaraasisuu beeku, abba gartee tafsiira qaraasisuu beeku waan beeynu irratti nuti hundinuu barsiisota. Hanga ammaa gartee ta hundarra na gammachiifte waa'ee barumsaa laalchisee hawaasa keenya kana dhaloota heegaree uumuu qabnaa haja'u madrasaan Abubakar Siddiqii fi markazni Abubakar Siddiq kagartee akka hawaasni Oromootti Naayiroobii irraa qabu waan ruuhii hawaasa kana godherraa. Maaliif madrasaa kana keessatti madrasaan nu durallee tokko jiraachuu ture madrasaan Furqaan. Madrasaan gartee Abubakar irraa eegalee Abubakar uumatu markaza kanallee dhalee ijoolleen Oromoodhaa yeroo jalqabaatiif akka gartee Oromootti masgiida warra biyya naati wajjin dorgomuun gaafa gartee ati faan deemtee dorgomtee san si galtee maashaallah dorgomee gartee innummaan kana bira taa'u kunu sadarkaa harkatee gartee itti badhaafamee akka Oromootti ittiin eebbifamee galee jira. Akkasitti gartee haafizoota akka keetii fayyamustee haafizoota hedduu toora nama 20 wahii ni ta'a. Hawa madrasaan gartee Oromoon baqattummaa tanaa wajjinu silaa namni wal jalaa yaa'u jiraachuu baate fa'a arraan tana gartee karaa lamaa kana keessatti
مدرسة أورومون قبضو حتى إسكول غرقود اللي نجعله يونيفرسيتي اللي تهجر جيتنا منا سلام نقول جلا ياو باتي قانا من نجزلو في الجلان تاو خاني ديما أكاسي توكو خانا خلمي سودا واي أمني إسلاما يروتك ولد دفه دعاي ولي قولي إجاو والأركي علماء أني والأركني جمدو كونفرنسي برقم لما في قول ألما قونير رأي قلني يقلمته نيروبي تسندورة تكاغا دسلاما دورا نمنو كونفرنسي قول انجرو دوبا كونفرنسي سن واحد دورا دالتي يرو وان أجابة ستو علماء إن جزي قرتي كسو ولد دفتي دعاي وان تكرت يفتي أمتا خنا قوته ربنا كسما وان سنقول أما قافا سنكيستي خان هذا لغتو خان هافودو خان هاديمو بكسدين كانان تقول دعاي قدان تنو مسدين رد رباني تيفتني يجو خاده لغتو هذا لغتو خاغرتي ديمين دفتي هاديمو خان هافودو جاني ونسون إيجا قافا سن إيجا التبرقم لما في خون آفوري قافا كستي وراني بيجتنا كستي هريبر أوركسان osoo waraanni kana makiinaa kara ganda hunda keessa yaa'uuti aruusa keessa godhu turte Oromoon. Nuti isin barbaada yaana isinumaa aruusa gootanii jedhan waraanni siigalte. Akkasitti duuba du'aayin gaafa sanii akkasitti deemu turte tatti aantu bara 2018 akkasumatti gartee sandaran akka ajaa'ibaatti hawaasa keenyaaf qeebalamte bara dheengaddaa gaa namni hundinuu dhagee jira gizee gartee sheemiin nuti barana gartee tikeeta muruuf dhufne gizee inni jiru akkasumatti hawaasni Naayiroobiidhaa barana Naayiroobiitti nafne parsantii 90 yaa'ee jira. Akkasitti duuba tunilleen akkasuma waa'ee gartee uummata mataa walitti qabuu irratti akkuma beekamu gaa almaaruuf laa yu'arraf jedhan gartee arabni waan beekamaa takka hin beeksisanii jedhan. Isin hundinuu gartee gaa hawaasa keenya ni beektanii bakka hedduutti addaan qoqqoodama. Ati yaamtullee gartee atummaa yaamu kunu hamaadha. Siigaltee akkasitti gaa hangi tokko gartee addaan harkifatanii malee duraan gartee karoorri keenya kanallee turre cinaan gartee ni didanii ammoo gartee hanga silaa dandeenyuuf hanga itti dhiyaannu hanga dandeenyu mataa walii qabaati qabnee deemuu ni jirra. Alhamdulillah waa'ee daawaa waa'ee gartee akkasuma mallee barumsaa akkasuma mallee waa'ee gartee hawaasa mataa walii qabullee alhamdulillah itti milkoonee jirra. Waa'ee gargaarsaallee hanga tokko itti milkoonee jirra. Tole maasha Allah. Egaa akkuma isheen keenya jee anilleen gaaddisni islaamaa madrasaa dhalee madrasaan ammoo dhalalte jechuudha. Gaaddisni islaamaa anaaf akka akaakooti jechuudha. Anilleen barataa madrasaa Abubakar Siddiq madrasaa gaaddisaatiin ture. Maasha Allah gaaddisni islaamaa gaa hedduu takka dargaggoota akka keenyaa kana hedduu jijjiiree warra itti fayyadamu rabbiin haa godhu. Meegaa sheekha gaaddisni yeroo ammaan tanaa maalirra jira? Gaafa dur gaaddisni biyya tana qofa jiraachuu ture amma biraanchiin isaa biyya hedduu jira. Mee yeroo ammaa tanaa gaaddisni karoorri isaa maali? Gaaddisni islaamaa ammaaf alhamdulillah haala bareedaarra jira. Waan eegalte takka yoo harka dhibballee oofuu baatte walakkaa ol yoo oofte waan san itti milkooytee jirta. Nuti akka gartee jammaa diin tokkotti arraan tana gartee gaaddisni islaamaa akkuma reefu ati duratti gartee Naayiroobii qofaa ammaan tana bakka adda addaarraa gartee miseensi isaa babal'atee jira. Akkasuma ammallee gartee biiroon isaallee bakka hedduu babal'atee jira. Alhamdulillah gaaddisni islaamaa yeroo ammaan tana jirru tana keessatti Naayiroobii akkuma gartee namni hundinuu beeku lalisaati jira. Ammaaf gartee amiirri keenya kun ustaad Tawakkali nu waliin jira. Akkasuma ammallee Itoophiyaallee gartee amiirri gaaddisa islaamaa akka biyyaatti ustaad Umarii yookaan Ashrafuddin yookaan Abu Bassaami akkasitti inshaallahu ta'ala biyyattillee amma dachii gartee gaaddisni islaamaa bakka lamaa qaba. Ta gartee markaza irra ijaaruudhaaf qophaa'u jiru. Amiirri isaa immoo ka waliigalaa Kanaadaa jira Sheekh Ahmad Nuuri
isaas gartee innis koree jalqabaa waan kana buurterraa yaaliif jettee jechuudha. Akkasitti duwwa alhamdulillah akka Naayiroobitti gaa ministeerri barnootaatis kana cinaa taa'u kana Ustaad Muslim jedhaniini akkasitti gartee bakka hundattuu babal'ataa jira akka ajaa'ibaatti Astoraaliyaallee Amiira Gaaddisa Islaamaa nama gartee yeroo dhihoo nu biraa deeme Ustaad Ibnu Abbaasiitu jira. Alhamdulillah Gaaddisni Islaamaa haala bareedaarra jira guddachaa jira akka ajaa'ibaatti alhamdulillah. Tole maashaallah akkasuma malee Gaaddisni Islaamaa amata kana keessa konferensii akka qopheessu deemus oduun deemaa jirti. Konferensiin sanoo akkamii achirraa information nu kennitan? Konferensiin baranaa insha Allah ta'ala ji'a 18ffaa keessa ji'a 8ffaa keessa 18ffaan jeessa. Konferensiin baranaa ji'a 8ffaa keessa insha Allah ta'ala konferensii gartee mata dureen isiidhaa tokkummaa fi galateeffannaa yookaan shukran li Keeniyaa konferensii jettu ta'a. Baabaan keenya gaa namni hundinuu gartee gaa baabaa nama hundaa akkasii maamire Sheekh Amiin Ibroodhaa lafa nuu kaayan labsan bara dheengaddaa akkasitti insha Allah ta'ala bifa bareedaadhaan Ameerikaarraa, Awustiraaliyaarraa, Kanaadaarraa, UK'rraa, Itoophiyaarraa, Naayiroobiirraa ulamaan biyya adda addaa walitti dhuftee akka ajaa'ibaatti bifa takkaan gaggeeffaminiin Naayiroobitti insha Allah ta'ala gaggeessuudhaaf karaa seennee jirra. Insha Allah ta'ala obsaan nu hordofaa jennaani bakka jirtanii isin afeerre jennaan nutis warra gartee akka akkuma ulamaan teenya gartee isaan afeertetti namni barana gartee Naayiroobii dhufee laaluu fedhu hundinuu asirraa deemee fi takkaa Naayiroobiin dhufinis sagantaa gartee taankii keenya yookaan gartee shukran li Keeniyaa sagantaa mata dureen isii jettu isin hundinuu akka dhuftanii ulamaa'ii teenya wajjin guyyaa san bashannanaa ooltan isin hubachiifna jiddumaanuu dhihadhaa isiniin jenna tanaatu jira waa'ee gartee konferensiidha. Masha Allah welcome isiniin jenne warreen akkuma isheen kan jee warreen magaalaa Naayiroobii biyya Keeniyaa galatoomu jechuu fedhaniin namoota dhihadhaa isiniin jecha Masha Allah gaa Rabbi isin irraa jaalatu mee sheekha jidduudhaan gama keetitti yoo deebine sadarkaa imala ilmii keessa deemnee amna dheeraa kana deemtee sadarkaa arraan tana irra jirtu kana gahuudhaaf mee namni ati galateeffachuu barbaaddu yoo jiraate asumaan caraasii kanina. Oh Masha Allah. Namni nan galateeffachuu fedhu duraan dursee haadha abbaa kiyya ummaati ya Rabbiin akka jannataan qananiisu abbaa kiyya gartee akka umriin haa dheereessu warra gartee anaaf hin beeyne qaraatii tanarratti gartee ija na banachiise diin kanarratti ija na banachiise hangaan aniif barutti irratti gartee asiin nagahe lammeeysoo obboleessa keenya Marwaan Saanii Hassan kabiyyarraa gartee as nu fidee yeroo dheeraa eega rabbiiti isaaniin baradhe maaliif jennaan yoo gartee namni gartee namaa hin gargaarre isin hundinuu Naayiroobii ni beektan barachuun ulfaata hatta kitaaba bitachuu hin dandeessu. Isaa fi gartee obboleeyyan kiyya kan gartee hanga ammaan tanaa obboleetti tijaas ta'e isaa wajjin gartee Fatiyaa Saanii Hassan hanga ammaan tanaa na gargaaru jiran hatta gartee eegaan an fuudhee ilmaan horellee alhamdulillah hanga arraan tanaa guyyaa arraan tanaatti isaantu akkaan gartee nama maatiin qabneetti akkaan an barsiisu isaantu na cinaa dhaabbatee na jajjabeessee mana duubaa mana gartee mana keessaa na gargaaree akkaan waan mana keessaa hin yaanne na godhu jiru hanga arraan tanaa isaaniin galatooma jechuun ni barbaada haadha abbaa kiyyaa fi obboleeyyan kiyya. Maasha Allah ummaa teessaniif ربين جنة الفردوس هكذا نيسو بابا في بلين خيسان إلي ربين أمري هارير شجع إيجا بلين خينيا سجنتان تينيا جمت مرادي ما يرتي أزوه أنتم ردرتي من ورا مناتف جرا خنينا وبلين خينيا خازجرو خنا ورين جافيك أبو أسمان جرا سني خنينة سامبودا جمت مراتي دبراي إن شاء الله. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا عيد مبارك كل عام وأنتم بخير إن شاء الله بقيت نونجه
daawwattoota miidiyaa gatii islaama hundaahu baga itti isiniin ga'e inshaallah. Anigaa maqaan kiyya akkuma beektan tawakkallaan jaani warra horee gaddisaa keessaa tokko. Sheekha keenya ziyaaruuf as dhufneeti jirra. Ziyaaraa guyyaa idaa jechuu kanatti waliin bashannannee waliin taa'uuchi jirra. Seenaa isaanii hedduullee tagartee amma dura hin dhaga'iin ta'a ajaa'ibaa hunda dhaga'uu jirra. Maashaallah sheekha keenya rabbii burnu keessatti haa dheereessu. Warra gartee guyyaa qiyamaatillee akkanatti waliin taa'u jannata keessa rabbi nu haa godhu. Gaaffii lamaan qabaa fi gaaffiin takkaffaadhaa seenaa isaanii gizee haasawwan keessatti waa'ee laga raammisaa haasawaa ture. Laga raammisan egaa baankii raammisillee numa dhageenya. Saniif lagni raammis kun seenaa isaatiillee guddoo beekuu baannu numa dhageenya. Mee sheekni laga raammisan keessa qofee gartee tara lamaa sadii keessa lixee ol beesan lagni raammisan eessatti argamaa, magaalaa kamitti argamaa, godina kamitti argamaa waan jiru gaaffii tanaa fi lammadaa immoo gaaffii lammadaa horee gaaddisa islaamaa warra gartee gaaddisa asasa keessaa tokko gaafa jalqaba asasanirraa jalqabanirraa eegalee haga ammaatti namni inni dinqisiifatu akkaan jaallatu ammatti illee onnee keessaa hin baane horee gaaddisa islaamaa keessaa eenyu jettisa gaaffiitti inshaallah. Jazaakumullahu khayran. Mashaallah. Jazakallahu khayran. Duraan dursee waa'ee gartee laga raammis. Laga raammis kana anillee gartee akkasitti irra deemee hanga gartee bakka inni irraa burquutti waan irraa beeku hin qabu. Laga raammis jechuun malee. Ammoo magaalaa gartee aanaa baddannoodhaa keessa dabra. Inni aanaa baddannoo keessa dabra. Lafa gartee magaalaarraa hanga sa'aa takkaa fi cinaa yookaan kaaf daqiiqaa 40 fa'aa lafa hangas deemtee dheexurra jira. Inni bishaan guddaadha. Gannaa bona yaa'a. Osoo hangi feete gartee bonni taa'aa oole bishaan dhaabbatu miti. Namni hundi irraa obaafatee ooyiruu irraa meeffatee akka hundattuu ni qallata malee dhaabbatu. Yeroo gannaa immoo akka malee gartee eessaa biyya fagoo irraa mul'ata. Asii fi karaa sadii faa gaafa hangas faa gahee yaa'uu qaba yeroo gannaa. Akkasii bakka gartee inni irraa burquan illee hin beeku ammoo bakka inni itti dhaabbatu hanga waabee deema jechuun dhagaye. Waabee gartee gammoojjii Somaaliyaa keessa jechuudha. Achiin gartee akka waan bahara dabalamuu akkasii. Taa gartee bishaan raammisanii maquma isaati akkasumatti inni bare taan walumaan manguddoo gaafanna maaliif raammis jedhaniif kana. Taan ammoo ta gartee waa'ee gartee horee gaaddisaa keessaa eenyu dinqisiifattaa kaja'u. Wallaahi gaa namni hundinuu akkuma gartee sahaabaan amma gartee yoo waa'ee jihaadaa maqaa kaaftee Abu Hurayraan dhageessu. Yoo waa'ee ilmii kaaftee oo Hamzaan dhageessu takka Khaalidin dhageessu. Namni hundinuu dandee gartee kennaan isaa waan adda addaati. Kennaan isaa waan adda addaati. Ammoo haa ta'u namni gartee hojii isaa akka malee dinqisiifadhu gaaddisa keessaa nama lama. Tokko Khaduraa Sheehamman Nuuri. Amiira gaaddisa lama waliigalaa ammaa. Maaliif jennaan waan isin ajaa'ibu ani nama keenya keessatti nama akka isaa hin arkine takkaan arkine hangaan as ga'e keessatti. Ganaan illee hin arka jeeyyaatu. Nama gartee nama guyyaa kana walloleen halkan manatti itti dhaqee yaamee ifitti sigaltee kan namni kun gartee najjeesuu dhufe faaju'ee ofirraa eegu sigaltee fi yaamee aboo naafeetiin kun maarra wallolle je'ee gartee ati gartee hojii isaa keessatti ani takkaa nama akka isaanillee arkine ganaallee hin arka jeeyyaatu. Barattoonni gartee gaafa madrasaa Abubakar Siddiq ijoolleen gartee qaraatii haftu tun huluma isaa dhadhoo qofa arkan. Faamiliinis ijoollee daran isa sodaatti. Waan ajaa'ibsiineet ta'u. Faamilummaanuu haati ilmaanii hanga ijoolleen isa sodaattu daran isa sodaatti. Waan takka tanaa sanii siin hin jiru. Kay
بر هيقنا ماريو ركو أفان قبض المجال خي إفدرو بوسي مدرسة نمني قوية تقوها في أصول زيارين هنولو مدرسة خيسة جنده خنا خيسة أصول فوقي تك أصول زيارين قويان تكون دبر أصول فوقي تكن لكن أنا نما كسي قرتجنا نين أركلي جي يادو دنديتي أدا بس يسقول كل ليس فنجاو والله حسيبه أمو قرتي واي هوجي خيستي هنغانا أركي أكمل نما جبا نما قسم ملي ركو في بلو خيستي اللي واحد دو جدي برسلي جرو في جيرين خيستي اللي دا خدورا إسا خلمي سودا أستاذ أمير أستاذ أميريس أكما نما سننجي خنا نافي إسا نمني نافي كتا إسا ولو لنجرو أكسب مملي نمني نافي كتا إسا ولتولي ننجرو ولولي تهني تبخو أمتين تهني ولولي تهني فما فماس تهني فتن تهني فتن دي نما قرتي موخا خور جن ولين خور لقبونا جن ولين بون أني اللين جلا نفني إني اللين نجلا نفني أكست دوبا نمني قرتي يو أكسته نم لما سديوان تكفاغاني با أكست دوبا جرى لمن كان هدون قرتي كمالي دنكسي فدا وسما قرتي جرى نمني هندينو قرتي قادن ديتي أدا خن نمجرو أستاذ أمير كونيس خنا أداك أبا هوجي قرتي دلينو خيستي وانا جايبا وربي سافلا في سرة أستاذ أمير نما بيردك عبيرة وتكرا بينقف إنهم ربي خنو ما أداتك خنف نما بيردك عبيرة وتكرا بينقلو جزية قرتي قرتي سجنتا تكدلينو جزية هندنا من وانو بربادو أستاذ أمير ربي نديتي أداتك خنف دوبا كستي جرى لمن كانان هندر كمالي دنكسي فدا osuma gartee namni hundinuu dandeettii mataa isaa qabu isaan hundaa'u maqaa dha'ee fixuun danda'u akka isaan jiranitti kaas jiru fi Kanaadaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Itoophiyaa, Naayiroobii jiru hundaa'u gartee rabbiin nama hundaa'u rabbi nuti hundarraa nu haa qeebalu. Bismillah reefu gaafii lamaan jee ture takkuma jidduma sanatti dhuftee billig jette Sheekh Abdureem durirraa wal beeyna warra biyya kanallee waliin dhufe bara 2006 بليسا خدير لي مدرسة فرقة وجكرو ترى غافة دوران تيغافة جولة ترى مدرسة راجزة مسجد دينو إرادو جزيني مسجد سيمين أركا خوبي أدي تكاكاو خوبي أدي ساني إرادو جل ديميت اللالا ما أعرف دراسة عمل ندورة قرتي كتابك أرات ترتوان تيب إرادو إسانت ديني فاجوجاك أراتي مدرسة فانجرة دينيتي درسي دقيقة ترى شيء مودين فادا شيء نوار فادا inni yeroo hedduu gisee dhufe gisee salaanni ga'e kophee adii takka qaba takka fuudheeti qorqorroo warri maskida dur beeku qorqorroo keessa haa takka maskida keessa haa ture waa'ee kophee adii sanii sammee maaliif akkasi jabeessaa istoorii maal qabdi seenaa maal qabdi nu haa ibsu inshaallah. Bismillah hanga kopheetti illee na jala deemuu ture jechuudha. Kophee sana wallaahi kombaa guyyaa meeqatti deebi'ettiin kombatti akka ajaa'ibaatti itti yaadee kombaa jechuun magaalaa biyya tanatti gartee meeshaan itti qoraashaati achi dhaqee gartee achirraa bitee gaafa dursan kophee cuccufaa tanaan uffachuu ture cuccufaa tana afaan jajjaaladha duuba kophee san guyyaa meeqatti barbaadeetiin kopheen akkaan jaaladhu dhabee kophee san bite. Gaafa dursan Naayiroobii tana shilingi 50 yoo ati gartee faamilii gaafatte shilingi 50 baatiin haa dhuftu eegadhu gaasiin jaan akka gartee ammanta namni kuma cicee dukkaana dhaqee fixee dhufee kuma lama gaarasaa dhaqee cicee gaarasaa dhaqee fixee dhufee akkasni kun hin jiru akkasitti duuba na biratti qaali itti laffeetiin gaa guyyaa meeqa jala deemee bitee yeroo hunda if bira faa gaafaan kaa'uun qaba. Akkasitti gartee hedduun jabeessu ture kophee sanii an akkasitti gartee namni na jala deemuu ture namni namaan na jala deemuu ture jee yaadne
hedduu addaan fageesseetiin bakka namni hin arkine yoo takka harkaan illee takka hin arkine jee akkasitti eeguu ture. Akkasuma wajjinu kophee san na jalaa fudhatan boodarra. Kophee gartee gosa bareedduu qaalii waan taateef jecha nama kophee xaraguun na jalaa fudhatee warrumaan xaragijee bira kaayetti gaadhaftee warra gurraachaati. Xiqqoo gartee lafti lafa madaara dhiyaattu gaafa san suppamarkee gadii san gallaa gurbaa tokko achi gaditti jira haa dalagu fudhateetuma dalagaa guyyaa hanga tokko hafe. Gurbaan eessa qote numaan eega hin dhufu arraas hin dhufu boruus hin dhufu guyyaa kaanis hin dhufu gaafa kaan dhufe. Bara kanatti kophee hundaa'u gartee hattuun na jalaa guuratte ta'e qofaa miti kanatti hattuun na jalaa fudhattee jeeti na kaate jechuudha. Maaliin godhuu danda'a warra lafaati. Akkasittiin ofirratti dhiise akkuma gartee duraadhaan shakkuu ture sanitti fudhatan. Kopheen sun na biratti illee seenaa qabdi. Egaa maasha Allah obboleeyyan keenya daawwattoota miidiyaa Gaaddisa Islaamaa sagantaan keenya kan ziyaaraa Sheekh keenya Sheekh Abdurrahiim akkana fakkaatti akkasuma gaa amiirri keenya amiirri Gaaddisa Islaamaa kan yeroo ammaa magaalaa Naayiroobiidhaa Sheekh Tawakkal gaafiilee babbareeduu Sheekh keenya gaafatanii mee dhumarratti Sheekha hawaasa keenya kanaaf wanni isin dhaamtan maali hawaasa kanaaf nasihaan isin dhumarratti dhaamtan maali? Wanta kaan gartee dhumarra dhaammachuu qaba fedha. Obboleeyyan kiyya kun Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isin hundaa Rabbi isin irraa jaalatu. Mana sheekhaa ziyaaraa janiitti dhufanii isaan gartee haajaa ani malee ani waa sheekhaa miti. Maaliif jennaan hanga gartee sheekootiin teenya uummata keenyaaf laffaate nuti harka 125 hin laffaanne. Duuba insha Allahu ta'ala waan gartee beeynu wal barsiisuun waan hin beeyne guddaa taatus xiqqaa taatus walirraa barachuun tan beeyne immoo wal barsiisuun akka gartee hawaasa keenyaaf aadaa taatu isiniif dhaama. Isin hunda warra na dhageessan. Hawaasni Oromoodhaa akkuma dhugaattuu wallaalaa hin qabu. Inumaa beektotaatu irra kute uummata keenya. Sigalee beektotaatu irra kute hanga gartee silaa warra waa barsiisu kana caalaa warra baratee barsiisuutti hin jirreetu irra heddu. Kanaaf gartee warri isin akkasitti barnoonni wanni Rabbiin isin barsiise isin bira jirtu. Bakka jirtanitti akka gartee lubbuu teessan dura hawaasa kana ummata keenya kana baraaruudhaaf ummata keenya kana wallaalarraa baasuudhaaf ummata keenya kana dukkanarraa baasuudhaaf yaaddan barnootaanis akkasuma mallee nama dandeettii adda addaa qabu jira. Laakiin ammoo hagartee diin kanaa fi hawaasa kana dura lubbuu isaa caalchisu hedduu jira hawaasa keenya keessa. Namni gartee waa baratee fi namni waa barsiisu waa hedduu arka. Sigalee waan kana zabana ammaan tanaa kana keessatti irra caalaa gaa akkuma biyyaatti tahii akka biyya gartee biyyarraa baanee tahii namni waa beeku hundinuu irra guddaan keenya lubbuu teenya qofa jala warri goreetu jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala duniyaa keessa jira nuti duniyaarraa gartee honga waa jechuudha miti. Osuma gartee duniyaafis yaannuu diin keenyaafis akka yaannuun isinii dhaama. Obboleessuma isaanii tokko gartee kanuma gartee waan beeku takka irra namaa babbahu sanuma gartee ziyaaruuf dhufanii anis gartee akkasumatti waanumaan akka mataa kiyyaatti keessa daddabarse himu jira malee akkasitti gartee nama aalimaa ziyaaruu dhufan jechuudha miti. Sani akkasitti gartee naa fudhadhaadha. Insha Allahu ta'ala yoo Rabbi fedhe gana aalima taana gana hawaasa keenya hundaahuu bakka jirru dhaabbannee fi hawaasa keenyaaf faayidaa taana amma dura gartee amma eegaluu jirra. Insha Allahu ta'ala Rabbi warra bakka gahu nu haa godhu. Isaanillee gartee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala karaa isaan irra deemaa dhufan caffee jannata Rabbi haa godhuu fi warra gartee isin qilleensarraa nu daawwachuu jirtanis warra amata hundaahuu gammachuudhaan nagayaan walitti deebi'ee iidu Rabbi nu haa godhu. Warra akkuma jenne kanatti faayidaa hawaasa keenyaaf ta'u Rabbi nu haa godhu.
إن شاء الله تعالى يون دوغوري لبو غرتي لبوتي الراهي يون حقق النمي رب الراهي هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.